Akkam jirtan daawwattoota OMN oduuwwan idilee saatitanaaf qabannan isinitti himaa ani Faayisaa Iliyaasim. Obboleettii obbo Jawaar Mohammad tan taate suuqii addee Mishaa Siraaj Mohammad irratti tikni mootummaa guyyaa kaleessaa saamicha raawwate. Bakka addee Mishaan hin jirretti waraanni kun suuqii cabsuun meeshaalee hunda guuree makiinaatti fe'ee deemee jiraane. Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Magaalaa Adaamaa keessatti hojii daldalatti bobbaatee kan jiraattu obboleettiin obbo Jawaar Mohammad guyyaa kaleessaa poolisiin federaalaa fi kan Oromiyaa suuqii daldalaa kosaamuudhaan meeshaalee birrii 200 olitti tilmaamamuun jalaa fudhatanii deeman jechuun Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti bilbilaan kan himte. Aadde Mishaa Siraaj jiraattuu magaalattii yoo taatu hojii daldalatti erga bobbaatee hojjechuu eegaltee reefuu waggaa tokko guutuuf akka jirtus dubbatti. Akka lammii biyyattiitti gibira daldalaan tokko kafaluu qabu baasee hayyama guutuudhaan hojiitti bobba'ee osoo jiru sababa obboleettii Jawaar Mohammad ta'e qofaaf mootummaan haamilee maatii kootii miidhuuf rakkoo dinagdee keessatti na kuffise jechuun gocha mootummaan kun maatii Jawaar Mohammad irratti raawwataa jiru OMN'if kan ibsite. Akka aadde Mishaan jettutti erga obbo Jawaar Mohammad hidhameas dhiibbaan qaamota mootummaatiin kallattii fi alkallattiidhaan maatii obbo Jawaar irratti godhamaa jira. Lakkoofsa herreega baankii maatii obbo Jawaar akkan sochoonetti cufamuu irraa hanga dhaabbileen daldalaa isaanii dhuunfaan qaban saamamutti dhaqqabeeras jetti. Guyyaa kaleessaa tikni mootummaa konkolaataa lamaan meeshaalee mana daldalaa kootii saamee fe'atee deeme kan jettu Mishaan bakka isaan meeshaa saaman kana geessanii fi sababa maaliif akka saamanis gaafattus deebii namni isiif kennee akka hin jirre himteerti. Guyyaa irraatis tikni mootummaa konkolaataadhaan dhufanii hojjettoota suuqii kana dalagaa turan fuudhanii akka deemanis Mishaan ibsiteerti. Adaamatti kalee naannoo sa'a 5 kana guyyaa adiidhaan dukkaana kiyya seenanii poolisoonni Oromiyaa fi federaalli waliin dhufanii guddaa seenanii ilaalanii achi booda uummanni siyaa'ee maali jennaan humna dabalatanii akkuma wanni irratti argaa jirtan kana meeshaa guurratanii konkolaataa lama fidatanii meeshaa guurratanii deemanii immoo achiin turree sababa obboleessi kiyya hidhameen maatiin guutuun Finfinnee jirra. Bakka nuti hin jirretti meeshaa keenya akka jirutti konkolaataa lama fe'atanii deemanii dukkaana uumaa naannoo bisnee mucaa naannoo san qulqulleessi tokkos dhufanii sababa kanaan wal qabata jedhanii dhufanii fuudhanii deemanii wanti fakkaata. Sababni isaanii ani uumaa naan gallee maaliif ani dukkaana kana egaan banee sin turre maantanaan banee achirraan immoo amma duraas beekta gulama moosa deddeebi'anii maqaa abbaa manaa kiyyaa dhahaa isaa waan beekanii mee inni eenyu eessa jira yaani sababa obboleettii Jawaar ta'e qofaaf sababa san qofaaf yani beeku obboleettii Jawaar ta'uu amma cubbuu ta'aa jira beekta. Ni dhufanii guyyaa meeqa abbaa manaa kiyya barbaadanii dhabanii kanumaaf na fakkaata jechuun waan biraa homaa wanni isaan sababa godhatu danda'an hin jiru. Akka hin jennee federaalli immoo qaadallee osoo ta'e nama gaafatuu qaban malee akkasiin miti kan fuudhuu qabanii ergamneeti jedhanii wanni qabna ergaa qabna waan akkasii jedhanii kanaafuu obboleettuma ta'utu qarshii nama tilmaamatti akkasittillee haalaan hin beeku garuu 200 oli. Wanni naa dhiisan waan xixiqqoo wanni dhaan inatti jirtu takka. Tilmaamaan sirriitti waan hafeeffamanii kan hangam beeku qofaa 200 oli. Obbo Jawaar Mohammad asiin dura wayitii mana murtiitti dhiyaatee ture sababa kootiin dhiibbaan humnoota mootummaatiin maatii kiyya irratti raawwatamuu dhaabbachuu qaba jedhee gaafatee ture. Ani nama Oromoo hundaati akkasumas nama siyaasaati jechuun dubbachuun isaa ni yaadatama. Miseensa boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Geetahuun Kaasaa fedhii isaatiin boordicha keessaa bu'uuf xalayaa galfatani. Miseensota boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa 5 keessaa tokko kan turan Dr. Geetahuun Kaasaa boordicha keessaa bu'uuf xalayaa galfachuu isaanii boordichi karaa feesbuukii isaatiin guyyaa kaleessaa fulbaana 28 2020 beeksisee jira. Dr. Geetahuun maaliif akka gadhiisuu barbaadan ifatti dubbachuu baatanillee hojii isaa keessa turuu akka hin dandeenye himanii jiran. Boordichi miseensota 5 kan qabu yoo ta'u obbo Wubshat Ayyala, Adde Bizuwarq Katata, Dr. Geetahuun Kaasaa fi Dr. Abarraa Daggafaati. Adde Burtukaan Miidhagsaa immoo dursituu boordichaati. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhiibbaa paartii biyya bulchaa jiru jalaa ba'uu hin dandeenye jechuun komeen dhaabbilee siyaasaa keessa dhagahamaa jiraachuun ni beekama. Lixa Oromiyaa irraa ayyaana Irreechaa sababeeffachuun gara magaalaa Finfinneetti namoonni malaa turan poolisoota addaa Oromiyaatiin hidhamaa kan jiran ta'uun gabaafame.
daandii guddicha magaalaa Naqamtee fi Finfinnee wal qunnamsiisu irratti humnoonni waraana mootummaa baay'inaan dhaabbatanii sakatta'insa jabaa taasisaa jiru kan jedhu madda keenya garasii dubbifne kun namoota uffata aadaatiin faayamanii imalaa jiran addatti qabuun kan hidhaa jiran ta'uu OMN itti himame. Waraanni kun waraqaa eenyummaas dabalataan nama gaafatu kan jedhu madda keenya kun daandii konkolaataa irratti meetira 500 addaan fagaatanii dhaabbachuun konkolaattota mara sakattaa kan jiran ta'uu himee jira. Karaa irratti sakatta'insi baay'ee cimaa ture. Hedduu bakkoota meetira muraasaan jechuun bifa danda'amuun sakattaa turanii naannoo meetira 500 kan hin caalle walirraa fageenya agarsi kan hin caalleen sakatta'insi guddaan ture. Humna addaa Oromiyaa kana sakatta'insa cimaa gaggeessaa jiru. Achirraan immoo waraqaa eenyummaa namaa laalanii namoota waraqaa eenyummaa hin qabne akka tasaa hin haaromfatiin faradan eebbisaa turan konkolaataawwan adda addaa irraa. Geejjiboota adda addaatiin warra dhufan kan manaa yookaan maali bifa hedduu nama nuffisiisuun dhaabanii bakka hundatti sakatta'insi baay'ee cimaadha. Har'a guyyaarraa immoo akka dhagahaa jirrutti naannoo ka'umsumaayyuu akka gara Finfinneetti fe'anii imaltoonni kan ba'anii fa'aa ugguraa akka jiran dhagahaarra warri bilchiginnaa waan dalagaa jiranidha. Hedduu waan jibbisiisaa tokkotti deemaa jira. Uummata ijaarsaa jiran guddaa kabajuu hin jiru. Nama hifachuu poolisoonni keessattuu humna poolisii humna addaa jedhamu sunniin fokkataa dalaganii akkaataan isaan itti yeroo sakatta'anis nama sakatta'an baay'ee namatti tolu. Hedduun nama hifachaa guddaa kabajuun hin jiru. Nama iddoo taphatu nu faana ture. Hedduu bifa Oromummaa gargaarii faallaa waan birootitti deemamuun godhaa jiru. Ta'us Oromoo fi waan isaa addaan hambisuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo kallattii hundaan gara Finfinneetti imalaa jira. Dhugaadha akka baroota kaawwaniitti miira wal fakkaatuun miira sirbaa dhufuun danda'amu hanqifameerra. Kanaaf Oromoo dhala hundumaa jiru akkuma ta'ee gara Finfinneetti yeroo deemsisanii bareedaadha. Yaada jedhu irra caalatti maal ta'e mootummaan fakkaata miidhaa adda addaa geessisuu fi waan karoorfatan fakkaata beektaa. Nama uummata miira keessa galchanii uummanni xiiqiidhaan argitee wantoota wayiitti akka deemu waan godhaa jiran fakkaata. Tokko Oromoon eeyyama qaama kamiituun barbaachisu ayyaana isaa kamuu ayyaaneffachuu fi ayyaana darban kan argitee kabajamaa turan hundumaayyuu bifa eeyyama kamiiyyuu hin eegneen kabajamaa ture. Waan Oromoo bira koronaanis dhufa. Warri koronaa caalaa koronaa uummatatti ta'ee jiru deebee yeroo akka waan koronaadhaa fi uummataaf dhiphatee yoo asii namatti dubbatan hedduu qaanessaa nama qaanessaa. Kanaaf uummanni keenya mi'a dhiitiin fidaa jenna abban. Uummata Oromoo kallattii hundaan gara Finfinneetti imalaa jiru irraa sodaa guddaa kan seene sirni nafxanyaa Abiy Ahmadiin hoogganamu tarkaanfilee gara jabeenyaa uummata irratti fudhachuu itti fufeetii jira. Mootummaan kun uummata Oromoo tuqee ilaaluun miira keessa galchaa jira jedhamatti keenya kun kana irra aanuuf ammoo uummanni Oromoo obsaa fi tokkummaan qabsoo isaa finiinsuu qabu jechuun yaada isaa goolabe. Baha Oromiyaa aanaa Kombolchaa keessatti liyyuu haayiliin Oromiyaa fi milishaan waliin ta'uun manneen hawaasaa irra naannanii qabeenya saamaa jiraachuun himame. Guyyoota muraasa dura waraanni kunneen daldaltoota irraa birrii 20,000 hamma 50,000tti dirqamaan guuraa turan jechuun madda keenya garasii dubbifne OMN itti himame. Aanicha keessatti haalli nageenyaa yaaddeessaadha kan jedhu madda keenya garasii dubbifne dargaggoonni hedduun sababaa tokkoon malatti hidhamaa kan jiran ta'uu fi reebichi cimaan waraanuma kanneen irratti raawwatamaa jiraachuu eere. Gaafa fulbaana 8 irraa jalqabe hamma ammaatti namoonni 10 ol kan hidhaman yoo ta'u haalli qabiinsa mirgaa mana hidhaa keessa jirus yaaddeessaa ta'utu himame. Sababii kanaaf qeerroon godinichaa qe'ee jireenyaa isaanirraa baqachuuf dirqamanii jiraachuun gabaafame. Waan adda addaatti himatanii fakkeenyaaf yoo namni tokko wallole
Dimaatiin akkamaan kana bakka rabshaan akkuma arabbiin san qofa osoo hin ta'in arabboota biraatillee akkasuma keessa deemanii nama beekan tam irraa fuudhaa jiranii akkuma namni fiigee sanatti irraa fuudhaa jiranii akkuma ammaan dura isiniinee jirrutti gaafa ammaanatillee akkanumatti jechuun biyyaa isiniinee jiru tokko jira. Biyyaa akkuma gaafa sanitti irraan dhaabbannee amma ilmaatu jabeessanii jiran keessaa fi adda gaariitti jiran boortee kana jechuudha. Ijoollee nama silaa baratee jiru hawaasa warqii irraa eebbifamee akka nama taa'u hojjetee jira. Ijoollee waan tokkollee hojii takka malee qarama akkana hidhamtee bilaashitti qarshii turre sanfaadhaa fudhanii akkana bisanii jechuudha. Bidoo meeqaantamii sana kadhatanii nama hodhamanii jechuudha. Hanga dandeenyetti gaafa namoota hundatti hiiknee nama akka seellaalii waa barbaachisutti irratti addisiifamee deemaa jira. Tokko lamuu wanti osoo hin taane adda akka namatti akka guba qabaannee akka nama qabdu jira. Xumura irratti dhaansiin hin qabu. Namni keenya hundinuu wanni oolaa ta'e Oromoo irratti jirtu fuulbana soddonni hedduu qopheessaadhaa. Wanti suudhaan eeggata. Mootummaan kun gaafa irraa kaasee waan hin jirre mootummaan kun gaafa waan diigamee jirutti akka bakka hundaatti ijaarannee namoota hundinuu fi isteessaa baafannee jedhamee. Gandoota baadiyyaa hedduu keessatti labsii gaafa 12 irraa jalqabe saamichi qaamota mootummaatiin raawwatamaa jiru cimee kan itti fufe yoo ta'u dubartootas kan gudeedan ta'uun himame. Gama biraatiin ammoo irreecha bara kanaatiif qophii barbaachisaa ta'e mara xumurannee jirraa jaan qeerroon aanichaa OMN bilbilaan dubbise. Mootummaan ammoo qophii kanas haaluuf jecha waraanaa fi dabbaloota isaa bobbaase dargaggoota dorsisaa jiraachuu kan himan qeerroowwan garasii dubbifne kunneen kana sodaaf irreecha irraa hin hafnuus jaane. Wayita mootummaan saba Oromoo cabsuuf karoorfatee itti duulaa jiru kanatti uummanni keenya tokkummaa fi jaalalaan iddoo jiru ka'ee irree ofii mootummaa abbaa irree kanatti agarsiisuu qaba jechuun dhaamsa isaanii dabarfatan. Godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti waraanni mootummaa duula dargaggoota nagaa reebuu fi jumlaan hidhaatti guuruu cimsanii kan itti fufan ta'uu jiraattonni OMN itti himani. Mootummaan irreecha baranaa kana danquuf dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef irreecha baranaa bifa qindoomina qabuun irratti hirmaachuuf gurmoonee qophaa'aa jirraa jaan qeerroon Salaale. Naimaa Umar dabalata qabdi. Godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti waraanni raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaatii fi poolisiin humna addaa Oromiyaa duula dargaggoota nagaa reebuu fi jumlaan hidhaatti guuruu cimsanii kan itti fufan ta'uu jiraataan naannicharraa OMN dubbise ifoomse. Egaa akkuma baratame duulli dargaggoota hidhuu fi reebuu kun ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa booda kan hammaate yoo ta'u tibbana ammoo dhimma irreechaatiin wal qabatee goolinsaa fi dararaan hawaasa nagaa irratti raawwatamu cimee itti fufee jiraachuun maddeen OMN itti himan. Haaluma kanaan qeerroon godina Shawaa Kaabaa aanaalee adda addaa irraa gurmaahuun irreecha baranaa irratti hirmaachuuf imala yoo jalqaban waraanni mootummaa daandii irratti sakatta'iinsa gaggeessuun qeerroowwan hedduu dararaa jiraachuu jiraataan Salaalirraa dubbifne tokko addeessee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee akka warra Jaarsoo, Kuyyuu, Hidhaabuu, Abootee, Darraa, Dagam, Shararoo, Muka Xuree fi Fichee keessatti bifuma wal fakkaatuun waraanni mootummaa qeerroo gidirsaa jiraachuu himuun maddi keenya guyyaa muraasa dura mootummaan aanota godinichaa hedduu keessatti walgahii yaamee irreecha irratti nama baajii fudhate qofaatu hirmaata jechuun maallaqaan qeerroo amansiisuuf tattaaffii godhaa turee jira. Qeerroon ajaja isaanii fudhachuu diduun waltajjii isaanii dhiitanii bahanii jiraachuus ibsee jira. Qeerroowwan aanolee garaagaraa irraa qindoomina bifa tasgabbii qabuu fi nagaa qabuun ammaan dura akkuma irreeffatamaa turetti akka irreeffatamuuf qophee. Waraanni bilisummaadhaa qeerroo dararuu, reebuu, hidhuu, kaamsuu akkuma itti fufetti jira. Kun aanolee godina kanaa keessa hunda irratti raawwachaa jira. Aanolee daawwannoo Jaarsoo, Dagam, Kuyyuu, Hidhabuu, Abootee, Fiichee dabalatee aanolee hunda keessa qataatuma kan jira. Isaan immoo guyyoota muraasa kana keessatti waltajjii teessisaa turan. Jalqaa fi basaasota qeerroo waltajjii teessisanii rafallee qopheessanii muraasa fidanii deemuu qabu. Maallaqa kaffalanii fi
karaa nuti jennetu karaa caasaa gandaa karaa bulchoota gandaatiin akkasuma bulchaa aanaatiin akkasuma karaa waajjira piippitiin warra beekamtee argateen alatti namuu deemuu hin danda'u jedhanii waltajjii irratti dubbachaa turan. Waltajjiillee caalatti aanota muraasa keessatti dhiitanii ba'an ijoolleen qeerroon waltajjii harka dhiisee uummanni waltajjii harka dhiisee biraa bahee akkasitti murteeffatanii jiran garuu isaan. Qeerroowwan salaalee kunneen dhiibbaa jiru dandamannee irreecha baranaa bifa adda ta'een irratti hirmaachuuf gurmoofnee qophaa'aa jirraas jedhan. Kana malees aanaa hidhaabuu abootee keessatti namoonni ukkaanfamaati jiru. Obbo Misgabuu Ayyaaloo fi qeerroowwan 10 ijoollee dhalattoota achii kan ta'an poolisii humna addaa keessa kanneen hojjetan boqonnaa fudhatanii hoggaa gara maatii deebi'an qabamuun maqaa shanee jedhamuun dararamaa jiru. Qaammee 4-13-2013 kaampii poolisii humna addaatti ukkaanfamanii jiraachuu odeessii nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Arsii Roobeetti qeerroo fi qarreen ayyaana irreechaatiif qophii barbaachisaa ta'e mara xumurannee jirra jechuun OMN itti himani. Haa ta'u malee waraanni mootummaa ayyaanicha danquuf baajii qabatan malee hirmaachuu hin dandeessan jechuun hawaasa burjaajessaa jiru jaame. Hordofaa Maammadda Balata. Godina Arsii aanaa Roobeetti qeerroo fi qarreen ayyaana irreechaa irratti hirmaachuuf qophii hunda xumurree jirra jedhan. Khaadireen sirnichaa ayyaana kana irratti akka nuti hin hirmaanneef danqaalee garagaraa gochaa jiranii kan jedhu qeerroon bilbilaan dubbifne kun baajii imaltoota irreechaatiif qopheeffame waajjira aadaa fi turizimii irraa warra kennameef malee deemuu hin dandeeysan jechuun olola hafarsaa jiranii jechuun dubbata. Rakkina namoota osoo baajii hin fudhatin ayyaanicha irratti hirmaachuuf garasitti imalan irra gahuufis nuti itti gaafatama hin fudhannu jechuun dargaggoota sodaachisuuf yaalanis nuti olola jaraa kana hin dhageenyu jechuun qeerroo fi qarreen hedduun aanicha irraa ka'uun imala isaanii gara Finfinneetti taasisaa akka jiranis ibse jiraataa magaalaa Roobee Diida'aa kun. Qophiin ayyaana irreechaatiif aanaa Roobeetti magaalaa Roobeetti haala hedduu nama bohaarsuudha. Qeerroo fi qarreen waliigallee qophii ayyaana irreechaa kana qopheessaa jirra. Haa ta'u malee qaama seeraatiin qophii kana nu harka fashaleessuuf warroonni xaalaa jiran ni jiru. Irreecha kanneen dandeessanii baajii waajjira aadaa turizimii PPT irraa yoo fudhattan qofaadha hin jedhan. Oromiyaa aanaalee garagaraa keessatti dabballoonni bilisiginnaa akka uummanni bilisaan bahee ayyaana irreechaa tasgabbiidhaan hin kabajanneef burjaajii adda addaa hawaasa keessatti uumuuf yaalaa akka jiranis odeessaaleen kallattii hedduun Oromiyaa irraa nu dhaqqabaa jiran ni mirkaneessu. Qarree fi qeerroowwan magaalota godina Wallagga Lixaa jalatti argaman keessaa walitti gurmaa'uun gara Finfinnee imalaa kan turan waraana mootummaatiin ugguramuun isaanii dhaga'ame. Magaalaa Gimbii keessatti hidhaa fi reebichi daran hammaatee jiraachuu jiraattota keessaa namni bilbilaan dubbifne OMN itti hime. Muhammad Murkamaa dabalata qaba. Wallagga Lixaa magaalota garagaraa keessatti qeerroo fi qarreewwan naannawasii walitti gurmaa'uudhaan gara irreechaa deemaa turan waraana mootummaatiin ugguramuun isaanii dhaga'ame. Qeerroowwan magaalota akka Najjoo, Naqamtee fi Gullisoo irraa walitti dhufuudhaan imala isaanii gara Finfinnee taasisaa turan irratti qaamotni nageenya mootummaa konkolaataa isaanii akka hin dabarre gochuun akka ittifaman qeerroon gamasii dubbifne bilbilaan OMN itti himee jira. Waraanni mootummaa konkolaattota dhaabsisuun erga sakattaniin booda qarree fi qeerroowwan uffata aadaatiin faayamanii deeman hidhaa akka jiranis ibseera. Akkasumas uffataa fi meeshaalee aadaa imaltoonni kunneen qabatanii manaa bahan waraana mootummaatiin saamamaa akka jiru namni bilbilaan dubbifne kun ibseera. Achuma Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti dararri waraana mootummaatiin hawaasa naannichaa irraan gahaa jiru haalaan hammaachaa dhufu maddi keenya kun dabalee ibsee jira. Waraanni mootummaa irreecha bara kanaa gufachiisuuf jecha qeerroo magaalattii keessaa funaanee badii tokko maletti hidhatti guuraa akka jirus ibsa qeerroo kanarraa hubachuun danda'ameera. Wanti guddaa jiru naannoo Wallagga Lixaatti bakka hundumaatiin yoo qarreen qeerroon wal gurmeessee irreecha bara kanaa akka addaatti irreeffachuudhaaf yeroo gurmaa'ee karaa socho'uuf jedhaa jirutti geejjiba karaa ugguranii akka namni socho'u gochuudhaan ijoolleen yookiin qeerroof qarreen gara magaalaa Mandeedhaa, magaalaa Najjoo, magaalaa Gullisoo, Gimbiirraa socho'uu fedha qaban bal'aan isaanii karaa darbaa dhabuu isaanii yoo mul'atu isa kanayyuu bira darbanii karaa garaagaraatiin ijoolleen kun sochii gochaa akka jiran qeerroon gonkumaa irreecha keenyarraa hafuu hin qabu irreechi keenya irree keenyaaf
gamna malee kanarraa hin oollu kan jedhu sochii bal'aa godhaa jiru. Kun waltajjii garaagaraatiif qabanii hojjetaan mootummaa irratti hirmaachuu malee karaa akka dhabu waltajjii garaagaraatiin gurguruun beekamaa akka jiru. Isa kana gaanni bal'aan amma mul'ataa jiru waan borii isaanii adeemnee ilaallaa waan hundumaayyuu ummati amilee guddaadhaan isheen kun ulfaataa taasisuu akka isheen dandeessuun quba qaba. Dhumarratti qeerroon gimbii irraa dubbin kun dhaamsa isaatiin hidhaa fi doorsifni humnoota nageenya mootummaa Itoophiyaatiin nurra gahaa jiru aadaa, duudhaa fi eenyummaa uummata Oromoo balleessuu hin danda'u. Kanaafuu hanga guyyaa irreechi Oromoo gahutti gama hundaanuu dhiibbaa goonee irreecha bara kana irratti argamuu qabna jechuun dhaamsa dabarfate. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan idileen sa'aatii tanaaf qabannee saammaatti daawwattanidha. Gamoo ogummaa teeknikaa fi gulaalli suur-sagaatiin Abdii Jamaaltiin wajji ture. Antoon oduutiin itti himte Faayizaa Ilaasii qophiileen OMN afaan itti fufuu gama kiyyaan turtii gaarii.